Ashama harka fuunii akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaalaa ayyaantoo sallaa jiru jalatti argamtan isiniin jecha egaa kaleessa obboleessa keenya koomedii baay'ee jaalatamaa fi filatamaa kan ta'e qaxalee lafaa dhufaareef kichuu karaatti nu jalaa kutame guyyaa kaleessa sa'a booda fe'anii yeroo jirru gabbinaa filannee teechoo filannee teenya makiinaa gubbaa irratti haala kanaan hidhameetoo deemee jira jechuudha maatii isaatii. Fayyaa maatii isaa dhungatee dhugaa akka malee garaan kun natti dhagahame akka malee natti dhagahame dhugaa viidiyoo kana hoggaan hojjedhu. Egaa har'a guyyaa har'aa dargaggoonni adda addaa bakka adda addaatti shaamaa ibsuudhaan walaloo adda addaatti dhiyeessanii obboleessa keenya gadda isaa ibsachaa jiru jechuudha. Sababbiin isaa namni hojii hojjetu abdii keetidha. Namni waan tokko hojjetee si bashannansiisu siif abdiidha jechuudha. Guyyaa har'aa abdii namoota baay'eetu dukkanaa'e. Sababbiin isaa maali? Isa laalee namoonni baay'een dhaloonni baay'een bahuu danda'u. Haala kanaan karaatti hafe jechuudha. Biyya ormaa deemeetii miti. Biyyuma abbaa isaatiitti haala kanaan fe'amee haadha isaatiitti galee jechuudha. Cufatee karra cufatee. Eessa si dhukkuba itti haati isaa dubbisuu kan hin dandeenye, bishaan haati isaatti kennuu kan hin dandeenye, karra banamuu hin dandeenye cufatee haadha isaatitti galee jechuudha. Kana ol kan nama dhukkuboomtu hin jiru. Wanni ta'ame waa odeeffamu kun hunduu homaa isaaf waa'ee hin baasu dhugaa. Waa haasa'amu kun hunduun isaaf homaa waa'ee hin baasu. Inni bakka badeera. Baay'ee garaa nama nyaata dhugaa. Asirraa naannee dargaggoonni bakka adda addaatti shaamaa ibsuun guyyaa kaleessattis reeffi isaa hoggaa gaggeeffamu namoonni baay'een naannoo sanitti argaman bahanii dargaggoonni dargaggeetti shamarran dargaggoonni qeerroon hundi bahee gadda ofii ibsachaa ture bakka sanitti isa gaggeessan jechuudha. Garuu har'a sa'a booda inni kophaadha. Amma achi sa'a booda inni kophaadha dhugaa. Eenyumtuu hin galaa jechuudha bishaan dhuga. Haala kanaan kichuu lafaa dhufaa kutanii dhugaa kanaa ol maal nama dhukkuba kanaa ol maaltu jira. Dhugaa baay'ee nama dhukkuba baay'ee waan jedhan nama wallaalchisa. Odoo iddoon illee dhiyoo ta'e dhugaa deemanii bu'aniit illee namaa ba'e waa tokkodha. Gola keessa teenye dhugaa zim jenneetuma boonyooma. Uumaa namaaf illee ba'u seenaa ta'eetuma nama keessatti hafa malee. Warroonni bakka sanitti argamanii bu'anii gadda ofii dabarfataniyyuu carraa qaban jedheetii yaada yeroo tokko tokko. Dhugaa baay'ee saba fuulduratti jaalatamaa kan dhufu. Jechi afaan isaa keessaa gochi isaa dhugaa dargaggoota baay'eef fakkeenya ta'a jedhamee kan eeggamu. Haala kanaan guyyaa kaleessa karra banamuu hin dandeenye cufatee makiinaa gubbaa irratti fe'amee maatiidhaaf galee jira. Har'a hoo bakka adda addaatitti namoonni walaloo adda addaatiin baay'ee gadda ofii ibsachaa jiru. Asumarraan viidiyoo kana irratti ni argattu isiniin jedha. Ijoollee baay'een abdii sarraa akka qaban qeerroon baay'een lafaa dhufaawwan jechuudha. Ijoolleen baay'ee kichuu ta'an dhugaa mana 20 kan hin seenne ijoollee waggaa 18 17 ta'an abdii sarra kan godhatan qaamanuu isa arganiitu immoo atumti jabaadhu siif jira warroonni jedhee har'a gadda ofii akkamiin akka ibsachaa jiran nidha. Kan wanni nama jedhu isiniin jedha. Baay'ee namatti dhagahama. Orma bira deemanii biyya ormaa deemaniitii miti. Dhukkubsatee gaafa tokko marfeen isa waraaneetii miti. Nagaadhaan hiriyoota ofii wajjin oolee nagaadhaan karaa mana ofii galee akka jedhame yoo ta'e. Akki jedhamee fi akki gochi ta'u garagara. Namni kun wayii miti zim jedhee nama wajjin kan ooffamu. Nama jaalatu ta'a malee. Nama keessa kootee amanu ta'a malee. Namni callisee hallayyaatti nama wajjin hin deemu. Sababbii tokko malee. Haala kanaan magaalaa guddoo taate keessatti odoo iyyitee iyyuu poolisiin hidhatee jira jedhamee bakka beekamitti. Namni koo bakka homtuu si ba'uu hin dandeenye keessattuu namni jiraachaa jira miti. Haala kanaan dhabnee jirra kichuu. Ofuu dhabee jira nu isa dhabuu qofa osoo hin ta'e inni of dhabeera bakka fakkaatti ofii bakka kan hin buusne. Fakkaatti ofii bakka kan hin buusne inni iyyuu of dhabee jira jechuudha. Nu ol
maatiin isaa galubbuun jiranitti lafa kanarratti miidhamtoota ta'a. Jiraatanis niin jedha. Waaqni jajjabina isaaniif haa kennu. Anas marratti dhaabee walaloo dhaggeeffatu. Maali laata ilmoon erga baatee manatti hin deebine. Maali laata adeemii hundeessee haaratti hin galfanne. Maali laata sareen maafarraaf dhidhiiga qulqulloota. Maali laata isaan isaa dabee keessa jirta gooftaa. Ilmoon erga baatee manatti hin deebine. Adeemii hundeessee haaratti hin galfanne. Sareen maafarraaf dhidhiiga. Galatooman. Dhuguma suuraa koo sichitti tasamaa waliin arginu. Akkami hojiin kee maalirra jirta jennee waliin gaafannu. Sichitti dhuftee naaf hin qoostu, qiqqidee nan kofalchiistu. Akkamitti akka hojjennu daandii natti nagarsiistu. Ni dagatte moo? Bar torbee lama dura waadaanaaf galteetta. Asumti jabaadhu malee siif jira naan jetteessa. Maaliif jettee yoom ga'e guyyaan nuti jenne kanan turre suuraa koo kan nuti dubbanne maaf nyaattee erbuu keenya maaf dagattee waada akkasin turreen barakki keenya akki yaada suuraa koo kiyyaa fi kee egaa kanumaan raawwate deemsi karaa dheeraa hawwiin kee kana